achitti maanan eegini. Bada Muhammad achitti maanan eegini. Eegana gante dhiirummaan si garsiise dhiirummaadhaan si harkaa fudhadhe. Dhiirummaa si harkaa fuudhe macaasan dhiirummaa si harkaa baase. Mee ati yoo maal fiddaree amma maal taatare? Way ibsaa. Are akkanan godhatin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan? Alhamdulillah rabbil alamin. Waan torbee kana ji'a kana keessa xaaraa turre keessa guyyaa kaleessa rabbi nama milkeesse argitanii jirtu. Laffaatee waan tokko irra geesse ni gammadda. Dhugatti waan ta'eef har'a mugaa wanni qabadhee dhufe akkuma beektan goonni keenya sun egaa akkuma beektan maammeen keenya akkanatti caffaru jira. Ibsaa ati na jalaan baatu jechaa jira. Achitti maanan eegini. Bada Muhammad achitti maanan eegini. Video ati gadhiisan raayin deebisaa sii kennu deema. Dachaa sin baas jedhee waan callisuun seen waan na goote san akka na goote san wallaaltuu haa gootu beekaa haa gootu waan san haga iccitii san hanga sirraa baasutti Muhammad waan manaa fuute san meeshaa san hanga deebistutti dhaltellee taanan ittintillee taanan bakka feettillee fiddu. Haga san fiddutti maame kas jalaa hafuun taana jechuudha. Ima dhuftaa harka kiyyama buuta. Sitti dhaaduu miti. Billaa aleek mee mucaa akkasitti daayitee qaama kana daayitee hunoo gammatti mucaan ciisu jira. Hin dhukkuba. Maal ilma namaa akkana godha? Akka namaa goote ilma namaa. Ana maan barbaanneeti si'ati. Anaa kana maan hin barbaanne. Maal goota namatti taffista gamaa gamanatti maa taffistame. Olii gadi hin fiigini nama jalaan dheessini bakka jijjiiratini. Muhammad daayirektiidhaan namatti kootu. Dhiirummaa xiyyaa fiteessa yoosa wal agarra. Karaa nagaa osoo jettu deebitee nagantee mire. Eega nagantee dhiirummaan si garsiise dhiirummaadhaan si harkaa fudhadhe. Dhiirummaa si harkaa fuudhe macaasan dhiirummaa si harkaa baase. Mee ati yoo maal fiddaree amma maal taatare? Way maamme way ibsaa. Are akkanan godhatin. Hin fakkeessin. Homaa keessan ooltu. Homaa keessan jirtu. Mujrimummaa kan kee. Ciccireetii kisha kaadha. Tamaam. Yookaan ciccireetii ala shinyaadha. Anarratti miti. Mujrimummaan kee narratti miti. Na bira ogeesse bishaan taata ni kijibta maa dheessite achitti maanan eegin Allahu akbar maatu nan eegin maa dheessite miskiin achi keettee tawaa waa takka ofirraa dhorguu hin dandeenya achi keesse teetii kararraa meette jalaa maali hoo garan baddee hoote maa dheessitere lafa dhiitta sanuu fakkeessita bara sanuu hin fakkeessita way ibsaa laal meeshaa deemtuun san sanii miti ani harka qulla kawaa takka harka hin qabne mush meeshanii kawaa takka harka hin qabne si bira nan dhufa bakkuma jirtu naa himi Muhammad ni dhufa bakkuma jirtu eessa akka jirtu natti himi please loosama please natti himi hin dheessin as bayam tayyib amma kallattiidhaan wal barbaanna jechuudha kallattiidhaan dachaas leebaas namire abdillee way sarka jala reem micoollee sarkaa fuudhee mire amma dhimma kiyyaaf si barbaadan dhimma kiyyaaf waan maatii kee keessa na baafteefi na baasuu kaateefi akka rabbiitiif deebi'e malee
akka keetii akka ati nabbitamtee maallaqa nyaattu maybe waan ani beeku waan narra barbaaddu beeku harkuma kiyya nyaattee dhuudee wajjuma nyaachaa dhugaa turre wanni akkanatti nama gantuuf hin beekneen waan dachaa sin gootes gatii isa goote san hin kaffalta takka lamaan si kaffalchiisa akkamarraa laalta eessa'uu na jalaan baatu ammallee eessa'uu garuu akkanatti lafa dhiituun eessa'uu nama hin geessu yoo dhugaanii dhiira ta'e namni namatti as ba'ee nama dura dhaabatee ibsaa waan akkana sirraa barbaadaa nan jedhe amma banatu bilbila hin beekaani bilbila amma banatu maalifi ibsaan amma na qabadha irriba dhaba waan ta'eef kalee viidiyoo inni waraabisan agartanii jirtu tajarjaraa waraabe soda tajarjaraa waraabe kijibduu sodaattu ganda keessa fiige olumaa gatti maal namni akkana bakka jijjiirratu cal'ise dhiirti bakka takka teessii barra mee ana ni beeytaa adiraashaa kee ni beeytaa xayib dachaa sinsi harkaa baase mee waa maalumaaf hafuur dhoyfattee kutteme aqalli ishii bar namni waa nama harkaa fuudhame homati bilbilteetu ibsaa akkana na goote jetta silaa'ee tamaam ana masitti illee of hin dhaadu maame sitti illee of hin dhaadu ati waan hojjetteef insha Allah gatii ni kafalta waan hojjetteef atilleen qixaaxamuuf teessa hanga nama qixaaxte kana tamaam hojii kee ni argattaa jechuuf hin sin jedhe amma lafan dhiitini meeshaa fuute deebisi wanta kasirraan barbaadan meeshaa fuute deebisi achi booda wanta kasirraan qabuun kalas garuu waan na goote waan ijoollee goote san akkatti sirraa kaffaluun qabaan waan dachaa sin godhaa turtee fi waan abdillee goote waan anallee goote kana nin kaffaladha sirra si jalaa nafuu Muhammad yoo na dhabamsiiste na dhabamsiifte yookaan siin na dhabamsiisa yookaan ana si dhabamsiisa Muhammad eessa akka dhayxu hin beekneen magaalaa tana keessa jalaan baatu ammallee namas jala naqeen jira mee uma feeti sana ofiti hanga ilmaan tiyyarraa fadhu takka hanga maatii kiyyarraa fadhu hanga nama hojii dhalachuu kiyyarraa fadhu takka na gootanii bar ta'ee maali si godheen jiraachuu hin danda'u namni mana ofii nagaan jiraachuu hin danda'u namni mana ofii fedhiin qabu maaltu maatii kee keessa lafa caasuus maatii kiyyan adda lafa caasuus hin ga'e Muhammad hanga fedhiillee yoo kafale hanga fedhiillee yoo sii kafale Muhammad anatti jijjiiramta ana harka kee nyaattee dhuyde wajji nyaannee dhuyne na jijjiiramta miskiinni maal si godhee cinqaa turteme maal si godhe icciti masarka baasemi bar si bira dhaabachaa ture inni bar dachaa si bira dhaabachaa ture akka sila abdiin ruuhiis keessaa baasu si bira dhaabachaa ture inni ati garuu isumattuu garagalteetu akkasitti hanga lubbuu hojjefte akka geette osoon si dhaqqabuu baadhe tamaam osoon dhaqqabuu baadhe mucaa nyaatte nan beeka gara jabinna kana gabu ni maali namni yoo nama qaxaate illee bara nyaachisee obaaseetti nama qixaata akkami nyaata malee nama qixaata Muhammad miskiin achi keette sanuu bara anuu beelee inni naan jedhee nan dhiise bara anuu beelee inni naan jennaan dhiise
ay Muhammad sanoo magabbaatee dhaadatti sanoo nama taate namaaf goote akkamitti maaluma feete mee maaluma feete bakka namarraa bu'i eenyumattuu hin taffisiin dhimma qabda ana na barbaadi ana amma sii mitiif kana barbaadu anaas si barbaada ni malaka anaas si barbaada ati nama barbaadamu abadan anaatus si barbaada eessa akka seentu boolla laalladhu eessa akka seentu خلاص تمام dura nemame waan godhu dura sitti hima eessa akka seentu laalladhu Muhammad yoo meeshaa kiyya fiddee badii balleessitellee dhuftee anaas si balleessiibsa dogoggoraan nalaqe kana hunda yoo jettee dhaamsa siidhaama yoo karaa kana dhufte hunoo ammallee kottu karaan sii banaadha meeshaa kiyya fidi hin didda Muhammad ammallee si jalaa nafuu hodhu boolla qotadhu hordoftoota keenya amma dachaas illee haala bareedaa keessa jira rabbi galanni isaa ga'u omaan jedhu dachaas yoo rabbi jedhe booda yookaan boruuyyuu ka dhufnee waliin haasofnu ta'a ka isin agarsiisu ta'a kanaaf hordoftoota keenya isin turtiin keessan ammallee du'aan keessan na bira haa dhaabatu hordoftoota keenya inshallah dhugaan isin jaaladhaa isiniin kabajaa isiniin dhugaatti isin baga keessan ta'e baga Oromoo ta'e baga keessan ta'e an Oromoo wallahi baga keessan ta'e yaadan bira dhaabattanii gorsan bira dhaabattanii waan silaa godhu deemtu dura hin haasayinii jettanii na gorsitanii akka dachaas irra ga'u na godhuun keessan dhugaan galata guddaan irraa qabdan galatan guddaan irraa qabdan galata isin irraa qabdan immoo ani isinii deebisuu hin danda'u rabbii guddaa malee jechuudha kanaaf inshallah abdii rabbi yoo rabbi jedhe viidiyoo biraatii walitti deebina rabbi na milkeessu maammee fideetiin isinii dhufa sanii mittanan dachaasi wajjin viidiyoo biraatii walitti dachaana nagaan na jiraadha bye bye